obboleessa koo Qaali Mubaarak Usamaa nama baay'ee jaalladhu guyyaa har'aa kunoo haala kanaan simannee jirra. Obboleessa keenya Mubaarak Usamaa sadee amma gara biyyaatti yaaliidhaaf dhufeera. Guyyoota muraasa booda gara biyya Turkiitti erginaani. Gara deebi'ee bagana kan dhuftee gara biyya keenya qilleensa biyya akkamitti ilaalta? Bareedaadha. Obboleessa koo Qaali Mubaarak Usamaa nama. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa የተወደዳችሁ እና ተከበራችሁ የኢትዮጵያ ልጆች እንዴት ናችሁ? Thank you. ወዳችኋለሁ ተባረኩ። አሁን የታም ነው ሐኪም ቤት መሄድ ያለበት አሁን አሙ ባሬ ከነማናት የሚገሱ ለማለት والله ويلكم بقينا قاعد نفتح هيا ميغا ما تشتري قامي ارجعك قبابنا ندبرس ارجعك فوري تبيع كوي رايد قبلنا ها ماما كنا سيكوريتي كم كوتين ديم تلقون كم بيروتين ديم وما يدينا وإيش ماكينة سيني بيتسا Isati drama di balam sadita misalnya fudada, shantai misadesan. Akas itu miteri afarsun. Di bila maafi wai man nuko teren diga. Di bila wai me kata amalak. La kali da afarsun jadi barang manin jenni. Ande? No. Me kata amalak itu bet nuti. Sudah misalnya ini ida ikan bekon. Mereka tak ada kredit mereka tak pakainya. Animal bekarin bekon ni kalau kuma mereka kan. Asli kuma jawab di bajar, agak fadu kuma jawab di bajar. Kuma jawab di bajar san bagai. Kuma jawab di bajar san amma na tu sigal cakanti ke na beres. Kuma di jawab kamali. Kuma jawab di bajar. Lalu Ethiopia. Lalu kamali. Dibbila maafi saddeettami maaleeti jettu sun. Maalaan isa naagalchi siin jedhe muusii haqa kunaa. Kuma takka nu ergita dirama kuma sadisi kuma shayyoo fulenne kuma sadisi kenna kuma lama fudhanna. Walii galla. Dirama kuma lama moo? Kuma lama fudhanna. Na dagai. Ije to kuna daga. Isin na dagai. Ani akkana masaba tokkotti dhufee himadde tokko yeroo baay'ee himaddeera jechuudha mana biraattis. Ani tokko faayiqaama qaba nama seeraan hojjetudha. Kafilli kiyyallee wallahi ani hinkijibu namicha kiyyatti meetanan daqiiqa 5 isa qabsiisaa jennaanan lakki qoyniin gaafadha jedhe. Waan nuti dubbanne hundumtuu hin jira jechuudha kiyaarooliin. Kiyaar namichi kiyya akkana siin jedhe bilbila irraa kaasi jennaan dhaga'iika. Dhageeffadhu. Kiyaar yoo ati qabsiifte tokko faayiratti kiyaar Bashir achi keessatti qabamee jennaanin shawaa bakka jirrutti tarkaanfii irra fudhanna kan amani beeku. Shawaa miti maatii kiyyarratti tarkaanfii fudhachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif haqa kiyya bar? Haqa kiyya bar. Mana murtiititti himatte dhaga'i. Haqa kiyya seeraan gaafadha yoo ni naa deebisuu baate hoo. Mee ati dhugumaan karaa gabaabaan gaafannee irraa afarsaa'us jedhatti afarsaa'us jedhe karaa gabaabaan gaafannee irraa. Diraama tokko hin kennu. Dhageeffadhu ilalaan kabajaadhaan. Yoo nu deebisaa jette mallee yoo jiraate si gaafannee si fuudhuu hin dandeenya. Garuu immoo yoo garteetiin tarkaanfii irra fudhachiisee yaadni qabsiree taate daqiiqaa 5tti fudhatu maatii kee irra tarkaanfii fudhachiisuuf as taa'ee siin jedha taa'ee.
Wallahi isin ani yeroo baay'ee isin caqasa beekta yeroo baay'ee isin caqasa akkumatti onni miidiyaa kanarratti haasa'u baay'attan ani immoo hin haasa'u ani haasa'u sultan gocha waan fi dhagaye soofaan itti abbuu soofaan deenganda finfinnee keessa guddattee akka toofaa oolle agarteemi. maal ooftan isin arguutti ture wallahi isin dhageeffatu laal dhageeffatu heeydariin ilma arsiitiin beeyta ilma arsiiti garuu inni harakaatu godhe ennaanin finfinnee keessa oofne galgala dhageeffatu gad dhufee guyyaa lama hidhame arsii keessatti kaleessa dhufee asraayetti dhiifama walii goone dhiifama gaafatee haadha isallee kalaas dhiifne irraa haatee dhiifama nu jedhi laal haydar suni viidiyoo bahee yeroo anallee bahu dhageeffatu kaasitti himnaate yeroo san yeroo aboona barnu gowwaa miti nu aariifa dhageeffatu viidiyoon osoo inni kaameraa waraabaa poolisii fudhatee deemu beekan jalaa gorreeroo san makiinaa lama wallaahi dhugaas sin jedha warabbal kaaba gono kadde makiinaa lamaan deema makiinan tokko dura deema tokko duuban deema deebi'ee booda mana namaa itti mana boona itti himaa ture jechuudha. Booda makiina wannoo fudhee deemaa jedhanii yeroo san beekamaan kararraa goraa jenneeni halkan sa'a 8 qabame halkan keessa sa'a 8 si galee adabni isaan maru adabni isaan boodatti warwaajjifnee gafurree kaleessa dhufee dhiifama isinii godhee jira ka haadha kiyya rabsitanillee haadha kiyyallee dhiifama isinii gaafadha isinillee naadhii isaa jedhe si galee akkasitti harkana jedhe nu amma mee ati dhugumaan onnee qabda ati waa godhuu hin dandeenyu yoomaa taayitaan qabnu as mee ati kiyaar bashir qabsiisi yoo tarkaanfii maatii kee irra halkan takka maatiin kee bakka tawaa keessa bu'u. teessoo maatii kiyya natu sii kenna kiyaar deebi'aa dhufu qaama barbiyya galee miti kiyaar hin qabsiisi yoo ati hawaalaa qarshii 5,000 jettemi kuma miliyeena 5 hin buusin usmiyyee miti ani. maaliif bannaat haqa kiyya bar kun haqa kiyya bar akka inni narra Akee karaa kabajaa karmaa inni haqa kiyya Yaarille si tukin atille yaari tukin akka jaarsaatiin si jiddu bu'a. Ammati kuma shanii fi qarshii 80 meeq. Kuma shanii fi balama keessa diiraama 2,000 yoo nu galchite 3,000 kiyaari irraa sii fuuna nu gabaaba maddanaa fi afarsaa 1,000 takka nu galchita. Amma kana kiyaari irraa sii fuuna. Dirahama tokko hin kennu dirahama tokko beektami dirahama tokko. Bilaashii birri Itoophiyaa sirrii dirahama tokko yoo kennine tokkoffaa irratti dhaga'i. Dirahama tokko yoo kennine inni illee giraama takka siin kenna. Kuma shanii dhibba. beeke bar ani amma laal wallahi isin qofarraa jirtanii ani akka namaa sana miidiyaarratti sukkaraa manaamna kan hin jaalladhu beektam. Yaari dawwala. Dawwaliif kiyaari. Wallahi bilbila narraa kaasuu didee baraani bara akka ilmoo namaatti bar ji'a sadii keessa deemaa jiru. Siti amma la waan fidee tokkoffaa irratti kiyaara kan hattuun hin sodaatti bar hattuun uftee too hin himattu hin sodaatti kanaaf bilbila kaasuu. Filtering kaatiin bareedi daa'imatti. Filtering kaane godhadheen gurraacha ilaala hin godhanne. Filtering maal kaatime? Maalirraa godha filtariin de ani bara ani himannaadha dhufe malee waa osoo fi taphachuufi miti. No. Wanna kan himattu kana yoo xiqqishoo si babbareedi yaada keessa gadi filtering kaatu maaliif jennaan? Filtering maaliif bareedi? Filtering godha. Wal jaarsa barbaacha dhufne bakka barbaacha dhufe malee. Jaarsa ni qabda alatti bareedi waan agabbaate. Jaarsa ni qabda? Ni qabe. Waan fi jaarsa qabda? Biyya jira? Ni qaba. Na bira jira. Kiyaar Bashir. Guys, Kiyaar Bashir share godha. Akka namaa nyaatee gurbattiin lufee wasfee.